maal muraltu lakki jira inta jara uffata cufan akkami maal garuu mana keessa akkami biyya walitti qabdu jiran asmo nagaa jechuun jechuun ani yeroo baay'ee uumaa fuula keerratti gammachuun argu maal taati kun jeetan baay'ee na gaddisiifta barata maal jedhu barnoota laa yaa barnoota barumsa jiramoo mihinna jiramoo maaliin hin jijjiirama kuna nyaachuu dhuguu hojjechuu dhiisuu kana jaalaluma wajjin nyaachuu dhuguudha jalaa baatee jiraas nan uffadha ammoo miti jalaa baatee jalaa uffadha mukaan yeroon sargu baay'ee na gaddisiifta kanaafuu anamma waa'ee baay'ee na gaddisiiftuuf namni biraa jira iddoo biraatti too galtee garuu jara kanatti hin garoote jira wanti gaariin dhugaa mindaa kanaan mindaa margattuun moo kana caala kana kan si kaffalu jira barnoota si barsiisuu boqonnaa kee argachuu hin dandeessaa maal tasitti si hidhate anumamu maal taate na barsiisu jee boqonnaan jira boqonnaa qabda waggaa amma kana mana kana keessa yoon jiraadhu guyyaa tokkotti boqonnaa ba'ee hin beeku kana samtu murteesse malee jaratti siniminiiti dhuksiti eebiluu natti min jedhii waan kanaan kaasin ani mana nama gaariin si galchaa barumsa keetiin barataa boqonnaa keessa akka barbaadetti yoo barbaadetti hin baata yeroo murteessite immoo rutee itti kunas balbala rutiti naa barbaade ifan barbaada garuu tuni jara kanatti la waan tokko waa'ee kana anu wala gara yoo barbaade balbala rutiti na gaafadhu rakkoon qabu ani barbaada tole Okuma jedhi namichi kun amma yoomi Gadis maal ta'u kee kophaa isaa jirta maalitta maalanta akkuma waan namni bira jiru kophaa isaa jirta maalifan kophaa naasa'u Manta. Umurii koo guutuu manuma keessan kana keessan ta'u. Isin guddise. Isin fayyade. Isin hojjete. Akkuma namaa gaaf tokko mee baradhu barumsi si fayyada. Naan jettanii beektu. Akka fedhii barumsaa qabdu maalitti beekna nuti. Kana dura dubbatteen beektu. Osoo barbaadde moo obboleen dhuguma barachuun barbaada. Na barsiisaa osoo jette sidhiisitti nama hambaa meeqa gargaaraa jirti miti isheen. Anatti isin gaafachuu qaba. Yoo isin ala oltanii dhuftan bunni isin barbaachisa nyaanni isin barbaachisa jedhee dudda koo dhedhee kan inni isin qopheessuuf waan isin barbaachisuuf malee isin na gaafattaniitu isin immoo guyyuma tokko yaaddanii mee baradhu miindaan siif dabalamu. Nuti akkati fedhii kanaa qabdu hin beeknu malee dhuguma barumsa akkati jijjiiramtu waan namni jibbu jira. Mindaa soo ta'e immoo kan himaa waan barbaadu jira kasi dabalama waan waan itu sin yaadin karaarraalee nan bifti kee bareedaadha garuu keessi kee baay'ee miidhamaa jira namaa gadi taa'aa jirta jedhee namnillee naa yaada kan nan beekne kan na wajjin hin yaadne keessi kee miidhama itti mabaleetti keetis kee miidhama sumatu mana kanatti miidhame maali garaa nyaadha kunuudhaan homtuu hin jiru barumsi mana kanatti miidhamtee moo tokko yeroo waa bade obboleen dubbachuu dandeessi malee amma namni mana kanatti waasitti dubbatee si miidhe dhugumatti garuu waa'ee mana kanaa isaa jirta miti isin lammiin garuu barumsa dhabeera miindaanis miindaan jedhamu akka kanaan itti fufuu hin danda'u dhugaa baay'ee nama gadisa ammati barumsaan barbaada mindaan kusa akkanaa dabalamuun barbaada osoo jette ana miti obboleetti osoo himattee amma obbolee waan hundumaa siin sirreessitu miti natti dheekkamaa barbaadan barumsi na barbaachisa miindaan na barbaachisa hanga yoomitti na kanaan jiraadha amma inaariin tasgabbaayitee ani waan hundumaatti ani barachuu barbaaddi mindaanis akka dabalamuuf barbaaddi jedhaan kan nu bulchu shidha waan ta'eef waan hundumaa shitti nan ati immoo jalqaba osoo hin gaafatin otoo fedhii kee himatin wanta akkasitti si aarsu maaltu jira namni waan fedhii isaa gaafate dhoowwatamedha kana aaru calistee egaa itti mita'uu baannaan nan deema tasgabbaayila ani akkan si jaaladhu beekta miti mana kana eessuma akka deemtu hin barbaadu kanaaf tasgabbaayitee waan jiru ani shitti nan hima yoo naa ta'e sanna Sinan baada tu buka sinan baada. Sinan baada dah. Sekarang kau sinan baada. Mati naik miti. Kau emosi tiba atau dah atau kau kamu sinan. Kau jinak timpa ya. Korang kau kamu. Kasih timah arung kau dengan kau. Mana sedam nanan sudah bisu berbadi kan di bawah. Mas negam tu mana berbadi.
Akkina guma gaaddisee naante keessa ishee nagaa miti natti fakkaata. Maal gaaddiseen maal taate? Waan hundumaa ofii keetti gaafattee hoyya garuu. Jechuun keessa ishee yeroo jettu akkam. Akkasuma jechuutti barachuun qabaa mindaan kunatti xiqqaatee sin amma namni alaanaa yaadu naa yaaddanii jechuun gidduu kana keessa ishee nagaa miti. Injee qamtii hin gadditii dheengadda sunumaa bo'aa turtan sitti muuziin ture. Kana taanaan rakkoon ishee dhaqee waamineen bishaan ishee cufeen dhufa tole. Gaaddisee! 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 Kootu waamamaa jirta. Kootu. Ati silaa waan hundumaa anatti malee ishiitti himtu. Furmaata kan si kennuu danda'u ishiidhaaf itti mishiitti waan hundumaa. Ati naan himne? Maali gaa? Si fudhachi. Ati. Maal jettee? Dhufa. Itti meeree. Bo'aa jirti jedheen kaan. Dhoksuun qabaare. Bo'aa jirti keessi ishii gaarii miti gaddaa jirti dheeni. Rakkoo keessa tokko maddu. Bakka. Gaaddisee maal taate sirrii miti jechaa jiru. Hoo maal taane? Nagaa miti moo? Rakki nagu. Maal sitti irra seeree? Maaltu naa guute garuma koo guute malee wanti naa guute illee hin jiru. Nyaachuma qofa. Waan sii guute garaa koo jettee taa'umsi sitti irratti immoo maadharee? Miindaa, barumsa. Namni tokko yoo barate eessa ga'a. Hangaruu boroodhaan dhufa asin dhaabbadha. Bulaan isin dhaaba achuman ta'a. Isin hojii ooltanii dhufta amma nama keessa barumsi hin jiru, hojiin hin jiru, umriin koo asumatti dhumaa jira. Tokko immoo. Akkas taanaani miindaa siin dabalan rakkoon hin jiru. Barumsa keessa barachuu dandeessa. Tole kanatti si mufachiise taanaan akkuma duraa kee nagaadhaan jira. Akka ati barattuun barbaadishinis hin didduu barumsaa jennaan wanti guddaan rakkoo kolli guddaan boqonnaadha boqonnaa ba'uun qabaa boqonnaa naan kennitanii dalladhum kana keessan oolan jenne isanatti dubbatu shi fuuldurattis dubbadhu fa kan si eeyyamu shidha waan ta'eef jechuudha. Maal fakkaata? Miindaa siin dabalan barumsa garuu barachuu hin dandeessa. Gaaronni boqonnaa jedhan kun naan liqimsa. Maaligaa? Nan dhuga. Boqonnaan humtuu nan barbaachisu jechuudha moo itti maali? Boqonnaan nan barbaachisu? Boqochuun qabu? Egaa kana ta'e immoo rakkoon ishee hojii kee hojjettee yeroo raawwattu namni si dirqisiisu hin jiru. Walgaltee siree keessa ciiste boqochuun mirgatti. Siree? Hojii kee filannamaatu si dhowware? Maali xiyye siree irra maaltu jira? Firaashii fooraati malee maaltu jira siree irra? Akka namaa nan nyaata, nan dhuga, maal akkuma keessan yaanis maali hoon gadi bahee qilleensa fudhee maa rakkoo maali qaba? Maali siree irra naan jettu moo siree irra maaltu jira? Jira? Boqonnaan allattan taanaan deemuun koolleen oolu. Waggaa amma kana wajjin jiraanne seerumaa illee tona gaatti nan hin jedhin deemta. Dhiisina. Waan hunda sitti meera miti? Erga boqonnaan homtuu haafuuntu hin baratinis. Miindaan isaafu boqonnaan na barbaachisu. Anis nama akkuma keessan nama amanis. Maal ga'a? Atamma sababa boqonnaatiif baatee deemta. Nagaa. Kan na boqochiisu, kan miindaa gaarii naa kaffalu, kan immoo na barsiisu argadheera. Eeyyee. Isa naa wal. Garuu dhugaa waaqa nan jaalattu. Hanga ammaatti akka ilmoo kootan silaala. Akka obboleetti kootan silaala naan jetta malee waa tokko nan jaalattu. Otoo nan jaalatta ta'e garuu mindaa barumsa see otoo jedhamtu boqonnaa caalchisee ture. Nan jaalattati dhiisi. Natti hin gaddi. Dhufee silaala. Dhufee silaala. Isin hin gaafadha. Isin hin gaafadha. Waan hundumaafuu isheen hin jirtettee deemaa jirtaniti. Otoo isheen jiraate caccabsitee si deebisti malee hin deemtu kana beektan. Nan deebistu. Dhugaan siin jala. Nan deebistu. Dhufee silaala. Nan hin gaddin. Siifa ta'uu naan jedhina eebbisi. Naduukaan dhufi nan kadhatin. Gara na nyaati. Si kadhadhee kana deebiti. Ati garuu tokkositti ulfaatu. Iddoo akkasiin dhaqaalee ta'atti himtu maal? Sitti maa nan kadhatin. Ila gara na nyaati. Maal ta'e? Egaa. Eessa deemu? Nagaa. Man deemu. Kunoo kadhachaan jira dagalaa. Kaleessa dubbannee finnee raawwannee irratti morra maaltu dhalate? Maaliifiyye mana boqonnaan hin jirre. Ergaan akka namaa nyaadhee dhugee gadi ba'ee qilleensa fudhanne maal naa godhas jiraachuu. Boqonnaan kun maalidha? Boqonnaa darbii ciisii jedhamte maali boqonnaan kun? Boqonnaa isheen jechaa jirtu. Yeroo hundumaa yookaan ji'atti yookaan ji'a lamatti boqonnaan naa kennamuu qaba.
bayee ol deebi'uun qaba waan akkasii jechaa jirti jechuudha. Atis immoo deemuu ishee irratti boqonnaa kennitee fi nama akkas ka'e akkamitti ol deebi'iitii boqonnaa argatteedha maree. Sichi gaa tole jettanusi ankoo garaan cite. ati maal jala deemte kadhatta deemte jako duraati deengaletti yoo deemte saa deemta ati kana booddee anti sirraa hin jiru taana sirrii egaa maal taatan jedhan fayyooltanii maal taatan siin jedhani nagaadha akkamoottan maal taatan deemi siin jedhani taloo maanni maal taatan fayyaawoltanii nagumaan yoo maal taan anumatu nan deema nagaan jedhe deemi karaan bal'aadha maaliif eessa deemta maal taatee asii wajjii warul gadi deemmoo egaa seerumaan gaggeessaa kaa mindaashii wanda si ganani mindaa kee mindaa maali jechuun mindaa gaafachuuf iyyaa teessaa dhufte ati eenyudha hin jedhamu han jedhamu natti maa jirtaa maal jechaadha akkas jechuun nama hojjechiisanii akkasumaan gaggeessuun jira akkasii maal jechaadha ati abukaatoo maaliitiin nagaa abukaatoo ta'uu nan danda'e deemi jako duraateeti immoo ati akkamitti akkas dubbata obboleettiin qabdu ati haadhan qabdu ati dubartiidha bara obboleettii qabda sinnatti maasa deemi galin siin jedheem atis deemi jako duraati dhugaa seera sana fidii kottu nagaa fadhu tolli akkasitti maal fakkaataa kun naan jedhaa kun akkam amsa nagaa maali uffata kana hunda miicee fixe amma kun kobeessa saabaa miicaa jira maali ati maaliif ariifattanii waa guddaan si yaada bara ati gara fuulduraatti waa guddaan si yaadaa jira si jedhee tanani bara nama meeqa iddoo meeqan gaafachaa jira bara nariifatii maal jettee mana sanaa na baaste ganamaa galgala uffata kee hunda miicee fixe amma ma kophee xiqqaan jira maal jechuudha kun nariifatiin obsaan nan goromsaa dhugaan sin jechaa jira maal taate nagaa kan hin guyyaa sadiitti hojjedhe naa kenniti nan deema nagaggeessin jedhe naa kenni kan hin uffata kana hundatti miice kan hin mana kee ala kee nariifatiin jennaa diddeegaa maalan godhaa laati naa kenni nagaggeessi maali haaf nariifatte malee dhugaan baay'een si yaadaa jira yoo kutaa baatela kanuma geejjibaa naa kenni madallaalaa dhaqe ishii kana qabadhuuti ishii kana geejibaaf siitaati kan qabadhu geejiba qarshii digdamee maal anaaf noo qarshii digdamni qarshii digdama naa laata kana hundi si hojjedhee guyyaa sadii guutu maal jedha kun qabadhuun si waan jettee na baasten irraanfattee mana sanaa waan meeqa naan jette sin barsiisu miindaa gaarii si kaffalu maali jette ijoollee akka maatiitti akka obbolaatti na ilaalan biraa na baaste maal naniyyaa maal taate kun hooduu sin jedhe abbaa mirgaa